beekoleegaa baddaa jira bifa galti wallaalaan colloomsaa akkuma jaamaati dogongoran dhabuu gatiin arginetti dhageettiidhaan baree kanaaf sarakkifti kanaa jennaan duraa fiigaa ulamaatti beekaa hin seenaa isaa akka kooti itti sin kaasuufaan tattaafachuu kooti dhagahaa ol gaadhimaa ilmiitti ulamaa raasikhaa itti adeemaati muftoolee wajjiniin qunnamtii godhaati rabbi jira jajee homaa shakkinaati akka deemsa nabii gaafadhaa ifatti ammoo kan saabaa itti dabalaati baraa qulleeffadhaa ifa siniif taati godaanaarra bu'aa adeemaa sirriitti dogongorinaati ilaalladhaa qur'aanii olluu qabidiini rahmata keetiini quraanatu waamee jaje maqaa isaanii ammoo saabota kan isaanii wajjiniin jiranuu sin himee jabeenyummaa isaanii kaafirtoota irratti dikkaa jabaatanii yedduu walitti immoo rahmatummaan isaanii akkanan jedhamu wal mararfatanii rakkina waliiti mimmaan buusanii hin argita jira ruku'ii godhanii sujuudas kan bu'aan rabbi uffitanii barbaacha arjummaa isaa guddisanii ammoo marartee isaa asitti dabalanii argachuudha yaadu jireenya isaanii taqwaasaa yaadanii hubadhu ikhwaanii olluu qabidiini rahmata keetiini fuula isaanii irraa mallattoo salaataa faana irraa baasee fuulleetti mul'ata kun fakkii jiraati tawraattu dubbata injiiliin keessatti sifaadha mul'ata akkaminaan facaafnaan biqilee furdata soota doos baafate akkaan dhedheerata gammadee gabaree dikkaa dinqifata booda eegitolee murata bilchaata gabaatileessaa faayidaa ummataa amanaaf kafaraa hunduma bitata ummanni irratti khayrii hojjetata jiraaf beellama bee'a seenuun jennata hin kanan siifaguu jennata seenanii olluu qabidiini rahmata keetiini kun suuratul Fatiha aakhira isaati digdamii sagalii ayaasaa yoo feete eegii dhaggeeffatte maalirraa fahamte haala saabotaa dubbate guutuutti akka yaadni jira diinii qofa taate kanaaf islaamummaan jira laaffifamte qulqullummaan jira tolte jaguuttatte hamma guyyaa har'aa buute argamsiifte akka jiraata'uun siichinuu itaate anatti fakkaatu kunnuunfaa rabbiiti wanti ulfaate isa qofaaf laafti danda'anisuma aalamal kawnayni olluu qabidiini rahmata keetiini amma saabota rabbi jajee jira dhugaatan jaalladhee jira hojii jira yenna muka jila walga'itti jira hamma muumintoota siqee balanseera hundi si kagatee qulqullaa'e garaa keessoo jira rabbi ibsee beekee jira kanaaf itti buusee ragaatti samiirra jira sabbachiisee geeraafamuurra badeetti gaddiisee waan khayrii taaterra hammas boojii danuu akka bokkaa sora hundi fudhatanii baan rakkinarraa rabbiin jifataa caalaa ogeessarraa waan oguma ta'e isa hundaa irraa 18 suuruma fatiirra qur'aana marmaaraa qabaannaan imaanii olluu qabidiini rahmata keetiini allahu yaa allah rabbi yaa rahmaani olluu qabidiini rahmata keetiini الله يا الله ربي يا رحماني قلوا قبليني رحمتك ديني مسوحي جرا قرآن دبتي جرا دربوه برباچ ديني تي قداني واو في هندچ تغتي جرا دربان انجال من داتي
jirattiin qeebalte sansaara jedhamti akkuma jiraatti sadarkaa argatti jarri jara duukaa toltuudhaan hordofte jiratti irraas rabbii guutummaan jaallate jarris murtee isaa isarraa jaallate qopheessee fi jira rabbichi guddate bustaanii malkawwan keessa dhangalaate achi galu lamuu duutirraa cufamti yoomuun kanani hoo hin qabu dhaabiitti kun milkii guddaadha nama amanetti suuraa ta'u baalaalii hayaa dhibbarratti jabaadhu sichitti adraayaa muuminii olnuu qabidiini rahmata keetiini gaarii namni hojjetu ajaani waamamu quraana keessatti akka inni faarfamu kunoo argitanii akka kabajamu rabbi jaalle jedhee lamuu hin jibbamu sadarkaan akkanaa eenyuufuun argamu hadiisa keessattis jira kan jajamu akki wasfi jira himame innumu meekeenya gaarummaan tamiin argamu cinkii duniyaa malee waan irraan argamu utuu amma duniyaa akhiraa cinqamu ta'eyyuu haa ta'u silaan hin argamu jennatammoo kanaaf falmiin hin oolamu maal hadraayaa namoo meelaan dhugumaani olluu qabidiini rahmata keetiini jennanni gatiinsaa jabaadha yaa namaa kaayaani lubbuun geeddaramaa hammas kanarratti kutannaan dirqama keessi isaatiif duubni ta'uudha tokkummaa rabbi waa jaallate jibbuun isisuma ta'uudha qabaa inni kaan sobuma sobarraa fagaachuu muslimaa dirqama kan soba dubbatu haalli ni faaqumma irraa jalqabeera hadiisatu himaa saabaan rasuulaa jedhichaan jajamaan takkaa hin sobanu eessattuu beekama kanaaf jira faarsee Allahu Rahmaani olluu qabidiini rahmata keetiini jalqaba tokkoffaa rasuulli imanii gaafan godhaane yedduu kan keessanii Abuu Bakriif Umar ammoo lammaffaani jara duukaa deemaa yoos karaarra buutanii sahaabota kan koo duukaa yoo deemtanii sahaabota kan koo yoo duukaa deemtanii hundinuu mariidhaa karaan argitanii jarri akka urjiitti ifaa mul'atanii golgola hin qabu godaanaan isaanii jara duukaa deemnaan dhugaan argitanii karaa jiraa deemuun ispaaltii rahmaanii olluu qabidiini rahmata keetiini sadaffaa saabota akka fakkeessanii jirra ka soogiddaa fakkaatu jedhanii nyaata kan soogiddaa qabneen argitanii yoo atta murgaa'ee toleen nafaanii bushaa haajaa fuulatti guurtanii akkuma soogiddaa dhabuudhaan biddeenne akkuma hin tolle jirri saabonni diinii keessa deemnaan dabeera karaanii hunda saabotaa duukaa yoo deemtanii jarri ana duukaa jara qaqqabdanii yoo jaran qaqqabne ilaalaa seenaa isaanii